Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii kanneen amantaa biraatis ashama harka fuune isiniin jecha baga hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya baga nagayaan jiraatanii akkami nagayaa jirtanii ani jira kunoo'e alhamdulillah galata rabbiiti. Arraga ramadaana guyyaa seelafaatiin oolle borummoo guyyaa kudhanii itti aana inshaallah rabbiin warra nagayaan fixu rabbiin nu haa godhu. Akkasuma maal qabattee dhuftee jettanii yaaddoon keessa waan hin oolle wanni qabattee dhufe uummata mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessa jiru akka sagalee taanu sheer godha wal biraan gahaadha. Dirmannee akka dirmachiifnuun isiniin jaa namni biyya Arabaa kana keessa wallaalee hin jiru yeroo qabbanaatis yeroo awwaatis lafti yeroo baay'ee takkaamtuudha. Akkasiin isiniin jaa akka sagalee taanee fi jajjabaannee mana hidhaa kana keessa rabbiin nagayaan maatii isaanii bira galan rabbi haa taasisu jenna. Maaliif jennaan niin faayidaa hojii biyya irraa ba'ee biyya namaa keessatti wallaahi akka hin taanetti namni keenya dararamaa jira. Rabbiin gartee bakka jirtu bira haa dhaabbatu jecha akka sagalee taanuuf isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan walitti dachaanetti viidiyoo biraatiin nagayaan naaf tura.